aadaa Oromoo keessatti ilmoon namaa kun uumama hundaaf bakka kenna, uumama hunda dhageeffata, uumama hunda sirnaan ilaalaa nagahaan jiraata jechuudha. Misooma inni jennu, diinagdee inni jennu kun kana keessaa baha, kana keessaa dhalataa jechuudha. Yoo uumamni hundi nagaa qabaatan kana gochuu beektaa seera raammoo raaratti jedhee raammoo ijaan mul'atuuf ijaan hin mul'anneefi seera tume. Seera mukaa mokonnoo jedhee seera bosonaa fi bineensa bosona keessa jiraatu, ka lafa keessa jiraatu dabalate. Seera dheedaareeraa jedhee yookiin seera maddaa margaa jedhee seera bishaanii fi waan bishaan keessa jiraatu kana hunda uumamaaf bakka waan kennuuf yoo kun hundi eegame misoomni jiraa jechuudha. Yoo kun hundi eegame diinagdeen jiraa jechuudha. Ilaalchi Oromoon diinagdeef qabu isa kana nama sadarkaadhaan qooduun hin jiru gadaa keessa, nama gartuudhaan ka adda qoodu kun gadaa Oromoo keessa hin jiru beektaa. Warra olaanaa, warra jiddugaleessa, warra gadaanaa gabaabaa dheeraan yookiin warra akkasii gosa gadaantu gosa olaantuu jechuun hin jiru. Namooma irratti ijaarame gadaan kun. Namaa miti bineensa kaaniifuu jenne miti namooma irratti ijaarame waan ta'eef gadaa keessa wanni akkasii hin jiru jechuudha. Sirni burjaazii sirni akkasii kun gadaa Oromoo keessa aadaa Oromoo keessa hin jiru. Nama kamiiyyuu ta'e gosa kamiiyyuu ta'e biyya kamiiyyuu dhufe aadaaf duudhaa Oromoo kana barbaada jennaan lakkii ati gosa kanaa gosi kun gadaatti makamuu hin danda'u jedhee ofirraa hin deebisu. Sirriitti hubatamuu qaba. Bishaan dhugaatii qulqulluu tajaajila lammummaaf immigireeshinii fi kanneen biroonis qooda isaanii bahachuu dubbataniiru. Daandiin qilleensa Itoophiyaa yaa'ii kana waliin wal qabatee imalawwan turan si'eessuu irratti qooda olaanaa bahachuusaas eeraniiru. Balaliiwwan idil addunyaa otoo addaan hin citiin xiyyaarota chaartaraa 57 ol ga'umsaan keessummeessuusaas eeraniiru. Kun ammoo ga'umsa gama aviyeeshiniitiin biyyattiin qabdu addunyaatti kan mul'ise ta'us dubbataniiru. Hooggantootni magaalattii daawwatan Finfinneen akkuma maqaa ishee bareedduu fi miidhagaa kan ufte ta'uu fi kanarraas muuxannoo qooddachuu kan fe'an ta'uu dubbachuus himaniiru. Yaa'iin gamtaa kun taatee Itoophiyaan milkaa'ina dinagdee siyaasaaf hawaasummaa irratti galmeessaa dhuftee addunyaatti kan mul'ise ta'us deetaan ministeera dhimma alaa ambaasaaddar Birtukaan Ayyaanoo dubbataniiru. Itoophiyaan misooma dameewwan adda addaa irratti galmeessitee akka calaqqisuu fi addunyaan dhugaa jirtu akka hubatuuf carraa kan uume ta'us dubbataniiru. Itoophiyaan miseensa mana maree nageenyaaf tasgabbii gamtaa Afrikaa ta'uun filatamuun ishee nageenya naannoof ardichaatiif gumaacha ishee kan mul'ise ta'us dubbataniiru. ጉባኤ ኢትዮጵያ የአፍሪካ ህብረት የሰላምና የጸጥታ ምክር ቤት አባል ሆና መመረጧን ነው። ያኢ ከናን ኢትዮጵያ ሚሴንሰ መነ መሬ ነገኛ ፊ ተስገቢ ታቴ ፍለተሙን ሼ ቢይ ኬኛ ሰደርካ አፍሪካ ፊ ኢዲለ ዱኛቲ ነገኝ ምርከኔሱ ኬሰቲ ኤጀኖ ቀብዱፍ ኢፈቲ ከሙል ኢስቴራ ኤጀኖ ኢትዮጵያን ኒ ዶርጎምቴስ ኒ እንጂፈቲ ጀዱን ሴነሜ ፊ ዲፕሎማሲ ቃኒን ኦቶ ሂንተኢን ኢጀጉቱን ኢቲ ሴነሜዳ Kanaaf yaa'iin gamtaa Afrikaa 38ffaan hojiiwwan misoomaa hunda galeessaa Itoophiyaan hojjechaa kan turte calaqqisiiseera bakka daldalaaf investimentii ta'uu ishees addunyaatti mul'iseera kan jedhan ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmedis ergaawwan konferensii kanarratti dabarsan mariiwwan hooggantoota garaagaraa waliin taasisan dabalatee foramiiwwan giftiiwwan duree fi taateewwan biroon dantaa biyyaalessaa Itoophiyaa kabachiisuuf kan tajaajilan ta'us ibsaniiru. ጠቅላይ ሚኒስትራችን ከበርካታ ሀገራት መሪዎች ከዓለም አቀፍ ድርጅቶች ሚኒስትሪ ሙሜ ኬኛ ሆጋንቶታ ቢዮታ ሄዱ ሆጋንቶታ ዳብሌ ኢድል አዱኛ ዱሬሶታ ኦላኖ ፊ አርጆምቶታ ገራገራ ወሊን ዲሞታ ፋይዳ ኢትዮጵያ ከበቺሰኒ ፊ ፈዲ አፍሪካ ግዱ ገሌሳ ጎዳተን ረቲ ማሪ አተኒሩ milkaa'ina walga'ii kanaatiif qaamolee qooda isaanii bahatan hundaas galateeffataniiru. Paartiin badhaadhinaa yaa'ii lameessoo taa'anii wantoota xiyyeeffannoo irratti hojjetamuu qabu irratti murtoo dabarse keessaa badhaadhinaa hawaasa mirkaneessuun tokko ta'uun himame. Roobi Birraa yaada itti gaafatama damee ijaarsa paartii badhaadhinaa damee Oromiyaa Dr. Mangistuu Baqqalaa akkanatti qindeessite. Paartiin badhaadhinaa yaa'ii lammaffaa taa'een dhimmoota xiyyeeffannaan irratti hojjechuuf murtoo dabarse keessaa tokko badhaadhina hawaasaa mirkaneessuuf ta'u paartii badhaadhinaa damee naannoo Oromiyaatti itti gaafataman damee ijaarsaa Dr. Mangistuu Baqqalaa himan. Kunis hawaasa gammachuu fi tasgabbii qabu uumuu, hawaasa umurii dheeraa jiraatu, hariiroo hawaasa gidduu jiru cimsuu fi fayyaa qabeessa gochuu, hawaasa bilisummaa fi walqixxummaa isaa eegee eenyummaa aadaa fi afaan isaa akka kabajamu gochuu irratti xiyyeeffannaan hojjechuuf murtoon kan darbe ta'uu ibsaniiru. Hawaasa jijjiiramaaf qopheessuu hojiin gama hawaasummaatiin hojjetamu dorgomaa fi ammayyaa akka ta'uuf xiyyeeffannaan kan hojjetamu ta'uu kan himan Dr. Mangistuun ilaalchaa fi barmaatilee hawaasa keessa jiru jijjiiruun akka barbaachisu paartichi murteessuus eeraniiru. Dorgomummaa lammatammoo ammayyummaadha. Kun lamaanuu baay'ee murteessaadha. Hawaasa oomnu keessatti
dorgomaa ta'uu hin danda'u taanaan lakkoofsa qofa ta'a. Dabalataanis immoo barri jijjiiramaa deema waan ta'eef bara jijjiiramu kana keessatti hammayyummaanis dhufaa deemuu danda'a. Dhufaa deemuu qaba. Kuni waan hin haalamne jechaadha. Kana gochuudhaaf ilaalcha keenya barmaatileewwan jiran jijjiiruun baay'ee murteessaadha. Dhimmoonni jijjiiramuu qaban immoo ni jiru jechaadha. Fakkeenyaaf aadaa hojii yoo fudhanne aadaan hojii nu barree fi barri barbaadu tokko ta'uu dhiisuu danda'a jechaadha. Barmaatileewwan tokko tokkos jijjiiramuu waan qabaniif kun sirriitti ilaalamuu qabaa kan jedhu kaasuu barbaada jechaadha. Dorgomummaas ammayyummaas fiduudhaaf humna kana horachuudhaaf nu barbaachisu qabaachuun baay'ee murteessaa ta'a. Kan jalqabaa nama ofuma isaatii namni dhimmoota walitti kaasaa turre san fiduu qabu horatamuu barbaachisaadha jechaadha. Kana keessattuu misooma humna namaa. Damee barnootaa irratti qaqqabummaa fi qulqullina irratti hojjechuun cabiinsa gama barnootaatiin mul'ate furuuf roodmaappii qophaa'ee qixa barbaadameen hojiirra oolchuuf paartiin badhaadhinaa murtoo dabarsuus dubbataniiru. Hojiin barnoota irratti hojjennu hojii dhaloota irratti hojjetamu. Bilisummaa sammuu kan fiduu kan jedhuun yaa'iin keenyas murtoo guddaa kanarratti dabarsee jira jechaadha. Tokkoffaa cabiinsi sirna barnootaa keenya qulqullina barnootaa wajjiniin wal qabataa kan jedhu irraa kaa'ameetoo roodmaappiin haaraan bocamee hojiirraa akka oolu godhamee jira jechaadha. Kanaaf hojii guddaan hojjennu kan maddu roodmaappii kanarraa jechaadha. Roodmaappicha keessatti waan baay'een hammatamee jira. Keessattuu kan sirriitti ilaalamuu qabu qaqqabummaa qulqullinaa fi walgitiinsa barnootaa kan jedhu. Qaqqabummaa barnootaa yookaan uwwisa barnootaa daa'imman umurii isaaniif malutti gara mana barnootaa akka dhufuu danda'an gochuudha. Gama damee fayyaatiinis imaammata fayyaa karaa guutuu ta'een hawaasaaf kennu kunis dhibeettisuu dagaagina fayyaa irratti hojjechuu fi yaalanii fayyisuu fi dandamannaa irratti xiyyeeffannaan irratti hojjechuuf dhimmoota kallattiin kaa'ame keessaa tokko ta'us dubbatu. Deemee tajaajila barbaachisu guutuu gochuu dabalataanis immoo hawaasa hammatamuu qabu hunda hammachuu fi sababa kafaltiitiin namni gara hiyyummaatitti akka hin dhiibamne eegumsa gochuun gama fayyaatiin hojiiwwan hojjetaman ta'uu jechuudha. Hojiiwwan kana keessatti yeroo baay'ee agarsiistuun cimina seektara fayyaa hojiiwwan haadholee fi daa'immanii wajjin wal qabatan akkasumas immoo balaa tasaa wajjin wal qabatan sadarkaa addunyaan gorsutti fiduun baay'ee murteessaa waan ta'uuf kanarratti gara fuulduraatitti xiyyeeffannoo addaatiin kan hojjetamu ta'a jechuudha. Dhimmoota nama giddu galeessa godhatanii hojjetaman keessaa hojiin tajaajila lammummaa cimee kan itti fufu ta'uu simaniiru. Tajaajiloota lammummaatiin hojiiwwan hojjetamaa turan san itti fufsiisuu keessattuu maanguddootaaf dabalataan namoota harka qalleeyyii ta'an deeggarsa gochuu wajjin wal qabatee tajaajila lammummaatiin hojiiwwan hojjetamaa turan sun kan itti fufan ta'u. Isa qofaa mootii mirgaa fi fayyadamummaa daa'immaniitii fi maanguddootaa kabachiisuun hojii xiyyeeffannoo addaatiin hojjetamu ta'a jechaadha. Mirga kabajaa fi eegumsa qaama miidhamtootaati. Qaama miidhamaan mirgi isaa kabajamuu qaba, kabaja argachuu qaba. Dabalataanis immoo gama mootummaatiin eegumsi godhamuu waan qabuuf dhimmoonni kun paartiin keenya dhimma baay'ee xiyyeeffannoo addaatiin hoogganamuu qabu akka ta'e kallattii kaa'ee jira jechaadha. Dhaabbileen Veetnaam Itoophiyaatti hojiilee investimentii irratti akka hirmaatan ministeerri dhimma alaa waamicha dhiyeesse. Mariin siyaasaa waloo Itoophiyaa fi Riippaabilika Sooshaalistii Veetnaam yeroo jalqabaa fi magaalaa Finfinneetti geggeeffame. Ministeerri deetanii ministeericha Ambaasaadar Misgaanuu Argaa maricha irratti riiformiin dinagdee Itoophiyaan hojiirra oolchaa jirtu carraa investimentii fi mijataa waan uumee fi dhaabbileen Veetnaam akka hirmaatan waamicha dhiyeessanii jiru. Itoophiyaan muuxannoo misooma indaastirii saffisaa Veetnaam irraa qoodachuu fi fedhii akka qabdullee ibsanii jiru. Ministeerri ittaanaan ministeera dhimma alaa Veetnaam Nihaan Meheen gama isaanii biyyi isaanii hariiroo Itoophiyaa waliin qabdu daran cimsuu fi kutannoo akka qabdu himanii jiru. Biyyoonni kunneen waltajjiiwwan biyyoota hedduu fi tumsa kibbaaf kibbaatiin hariiroo damee hedduu isaanii daran cimsuu irratti walii galanii jiru. Itoophiyaa fi Veetnaam bara dhufuu waggaa 50 hariiroo dippiloomaasii isaanii itti eegalanii kan kabajan ta'uu ragaan ministeerichi irraa argame kan mul'isu.